nyaachuun haraama. Qur'aana kabajamaa keessatti Rabbiin yaa ayyuhalladhiina aamanu kuluu mina xayyibaati maa razaqnaakum. Yaa warra Rabbitti amantan nyaadhaa waan gartee gaggaarii nuti isin razaqnerraa jee barsiisa. Farshoo dhuguun haraama hin machaawan Qur'aana keessatti. Dabalataan sagaggaaluun haraama. Walaa taqrabu zinaa waan je'eef jecha waanuma amala ilma namaarraa fokkatu waan nama balleessu hunda Qur'aanni ni dhoowwa. Waan nama gammachiisu hunda ni hayyama. Fakkeenyaaf sagaggaaluun haraama, machaa'uun haraama, foon booyyee nyaachuun haraama, dhiiga dhuguun haraama, qumaara taphachuun haraama, qalamaan faalalaaluun haraama, baktii nyaachuun haraama, waan ifiin du'ee fi waan maqaan sanamaa footoon irra gabbaramanii gartee qalan waan san nyaachuulleen haraama, dhuguulleen haraama, qaalii haadhaa fi abbaa godhuu diduulleen gartee haraama. Haga isaan waan ati hin beekne tarabbiin itti dallanus si ajajanii gartee qaalii isaanii numa goota. Yoo isaan waan ati hin beeknetti si ajajan tarabbiin hin jaalanne garuu qaalii isaanii hin gootu. Laal Qur'aanni kuni beekadhu furmaata dhala ilma namaati. Yaa mucayyoo ta'e ati haadhaa fi abbaa qabda miti? Qur'aanni kuni akka ati haadha abbaa osoo kiristaanallee ta'anii, osoo kaafirallee ta'anii, yahudaallee osoo faarisootallee osoo ta'anii, mormituullee osoo ta'anii akka ati haadhaa fi abbaa kee jabeessitu, jaalattuu fi tola ooltuuf Qur'aanatu nu barsiisa beektaa? Okay. Ati abbaa manaa hin qabdu miti? Tarii qabaachuu maltallee. Hin qabu. Tole gaariidha. Qur'aanni kuni abbaa manaa keetii waliin akkamitti akka jiraatuu fi abbaan manaa keessi argachuudhaaf jalqaba ayyaantuun qaaliidhaa jeeti Qur'aanni abbaa manaa keetitti hima. Osoo sin arkanne dura, osoo inni sin fuudhini Qur'aanni abbaa manaa keetiin ayyaantuun qaaliidha jeetti hima. Akkas jechuun maali? Rabbiin Qur'aana kabajamaa suuraa Nisaa'ii jedhamu keessatti fakkeenya wangeelli 66 macaafni. Yes. Gaariidha. Wangeela Yohaannis jedhamu ni jiraami? Dhiira moo dubartiidha Yohaannis? Yohaannis dhiira. Galatoomi. Wangeela Maarqos, Luqaasii fi Maatiyoos isaan kunillee ni jira. Garuu dhiira moo dubartii? Maarqos jechuun dhiira natti fakkaate. Hundinuu dhiira miti? Yes. Okay. Ergaa Paawulosii jira. Roomee, Galaatiyaa, waan kun hundinuu Qorontoos, Luqaas isaan kun hundinuu dhiira moo dhiiraa miti? Dhiira. Maashaallah. Seera uumamarraa kaasee ila hanga guututti gartee ila mul'ata Yohaannisitti abbaan wangeela barreesse takkaa maqaan yaamamuun maqaa dhiiraatiin yaamama miti? Garuu wangeela dubartiin barreessite ni jiraa? Macaafa Asteer jira achi keessa mootummaa kakuu moofaa keessa. Waan suni hayyoonni kiristaanaa gurguddoon akka Asteeruu irraa quban qabne abbaan barreessee akka hin beekamne himan komentaatoroonni hayyoonni kiristaanaa gurguddoon. Okay. Tayyib. Wangeela Maryam jedhamu ni jiraa? Maryam? Hin jiruumi? Hin jiru. Maaliif akkas ta'e? Naaf hin galle. Tayyib. Asumatti dhiisa. Qur'aana keessa suuratul Maryam kan jedhamu takka dhageesseeti. Maqaa haadha Iyyesuusiin Qur'aana yaamamu suuraa takka guutuu maqaa haadha Iyyesuusiin yaamamti. Dhageessee? Hin dhageenye. Tayyib dhagaye. Kunnoo suuraan san suuraa 19ffaati. Suuraa Maryam jedhamee yaamama. Maqaa haadha Iyyesuusiin waamama. Dabalataan illee maqaa abbaa haadha Iyyesuusiin abbaa guddaa Iyyesuusiin jechuudha. Hagama haadhaatiin Al-Imraan jedhamee suuraa 2ffaatii suni maqaa Al-Imraan faamilii Imraan jedhamee maqaa suniin waamamee jira. Sun Qur'aana keessa jira. Okay. Qur'aana keessatti Iyyesuus Kiristoos
Tarii ammaati yeroo takka yeroo dhageessu kiristaanii maliin warri islaamaa Iyyasuus hin beekanii, Iyyasuus kanan jaalatanii, tarii wahii ja'aniini faa jecha ja'amu kana odeeffannoon osoo deemtuu si bira gahuu mala fa'a. Sirriidha. Garuu yaa obboleettii Iyyasuus Kiristoos islaamni lubbuu ifii caalaa akka jaalatu ni beektaa? Qur'aana keessatti Rabbiin akkas ja'a. Si galee? لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والرجو مؤمن توني والركاسي سنجينوه ما ربين كين سبحانه وتعالى جدو إرقموت الربي توكو اللي أداني باف فكين بإسلامني أكم جي يسوس التيامنا إرقما ربي إني نما إلما مريمي إرقما ربي إسرائيل قفتي خيرقمي إرقما خبجما جالتما أمنما فلتما أبدتما لبوتينيا أولي تجيتي أمنا. Yes. Because ani amma ummateetii fi haadhatee tasideessee fi Yesuus Kiristoos kan filattee yoonaan jette na amani ergamaan rabbi sun akka haadhatiyyarra caaluniin himaaf nama saniif. Sirriidha. Maaliif ergamaan rabbi Yesuus Kiristoos taqaa'ee isaanii ergamaa rabbitu ergate. Haadhatiyya rabbiin hin erganne garuu irraa hin argame malee hin erganne. Sirriidha. Tanaaf jecha ummateeti harmeetti sideessee fi haadha Iyyasuus dubree qulqulleettii Maariyaam kamtu caala yoonaan ja'ani ani afaan guutuudhaaniin lakki haadhatiyya tana deesse osoon ta'in haadha Iyyasuus deessetu haadhatiyya tana deesse caala jeetiin hima. Yes. Maaliif akkas beektaa? Qur'aana suuraa sadaffaadhaati akkas ja'a. يا مريم وإذ قالت الملائكة ما ياددو جي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يروني في ملائكة نجان يا مريم أو مريم تيا لا المي يا مريم تو إن الله اصطفاك ربي برسفلتي وطهرك سليني كل ليسي واصطفاك أما اللي سفلتي جرا على نساء العالمين dubartii caalama yeroo sanii jirtu hundarra si filatee jeen rabbiin isi filatee beekadhu. Yes. Amma Maariyaam Magdalaawii illee ni jirti maal ni dhala dubartoonni baay'ee yeroo hedduu jira. Dubartoota hedduu jira. Dubartoota hunda keessaa garuu Yesuus akka Yesuus dhalatuuf rabbiin Maariyaam tana filateeti Maariyaam tana keessaan si galaa? Akka Iyyasuus Kiristoos uumamee dhalatu kuni fadhinnaa Waaqayyooti malee fadhii nama takkaatii miti. Okay. Akkasitti hunnoo sadarkaa tana islaamummaa keessatti Maariyaam kabaja qabdi. Hoggaa dubbannullee alayhi assalaam jenna nagayni rabbii sirraa jiraatu jenna. Beekee amma namni islaamaa beekaan wallaalaan xiqqaa fi guddaan fagoo fi dhiyoon dhiiraa fi dhalaa yoo gaafatte Maariyaam tuni sagaggaalummaan deesse moo gartee ilma kana akkamitti deesse dhiira bira geessee deesse moo yoo jettee gaafatte islaamni guutuun siif hima maal akka ta'e dubreen isiin Maariyaam haadha teenyaa qulqulluudha dhiirri bira hin geenye jees kakata islaamni. Okay. Anillee akkas jeen kakadha. Qur'aana keessaa hin arge. Dubartiin dhiirri biran ga'in tan dandeettii rabbii ol aanee rabbiin ittiin mul'isuudhaaf isii uume. Akkas jaabeetta Qur'aanni suuraan hajjii tokko wanni jedhu rabbiin suuraa hajjiitis suurota baay'ee keessatti jira. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جاء إسي قام سالا إسي حرام الراتيفت سققال مرة كل دا سيقال إسي قام سالا سي حرام الراتيفت نوتي قرتي
ruuxii hafuura uumaa nu bira jirtu tan nu bira gartee nu bira jirtu irraa taate garasii afuufnee Maryam qulqulleettii qaama saalaasii eeggattu tanaa fi ilmasii tanaas milkeeta jabeenyaa fi tokkichummaa Rabbii addunyaa tana guutuuf goonee je. Yes. Haya ammaan tana namni akkanatti amanu Maryamii fi haadha agartee Iyesuus Kiristoosii fi haadha isaa ni jibba jettamoo ni jaalata jetta haadha koo. Namni erga akkanatti amane kunoo nuti akkanatti amanna. Ani yoon Iyesuus Kiristoos ergamaa Rabbiitii miti je'e akka amantii Islaamaatti jannatan argadhu. Akka maalitti? Akka ani Islaamami? Jannatu barbaadami? Garuu kanumaan Islaamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaaladhee yoon Iyesuus jaalachuu dhabaadhe jannatan argadhu. Sun moo Qur'aana kiyyaa fi hadiisa kiyyaatu na barsiisa. Habba takkallee jannatan seentu yoo Iyesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti jettee kabajjee jaalachuu baatte abadan jannatan argattu. Hedduu jaalachuu qabda. Hedduu kabajuu fi hedduu amanuudha qabda jechuun dhugoomsuudha qabda akka ergamaa Rabbii ka Israa'el qofaa ergame kate. Yoo arraba keetiin xuyxe ati dilaawaadha. Ati gartee Rabbiitu jazaa kee sitti dallana. Nuti akkasitti jaalanna Yesuus kunoo akka kanatti amanna. Akki kun imma Yesuus jibbuudha moo Yesuus jaalachuudha haadha koo si gaafadha. Maadani yaadanii gara biraa deeme. Akki kun Yesuus jaalachuudha moo Yesuus jibbuudha jettee yaadda? Akki kam? Akki nama haasawaa ture kuni Yesuus jibbuudha moo Yesuus jaalachuudha? Yaa'u akkasiin na hubachiisaa jirtanitti ormarraa yeroon gaafadhu akkatti nu hubanne beektu maaliif yoo ta'an? Dhaloonni baay'ee yoo yaa'u yaada wal jijjiiruun kanuma jirudha. Garuu amantiin kan abbaa ta'e osoo jiru amantiin nuti itti amannee jiru tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Akkasiin haasaa jirtanittis akkasuma natti fakkaate. Garuu maal jedhu akka waan bakka jira miti akkasitti haasa'ama garuu. Akka waan bakka jira miti akkasitti haasa'u beektaa dhaloonni baay'een koo ijoollee baay'een gaafachaa ture amantii musliimaa kana jechaadha. Garuu akkatti wal bukkee qabanii naaf isin ibsine naaf ibsuus immoo hin dandeenye. Akkan amma isiniin jedhetti Yesuus. Yesuusin jedhee akkas jedhetti. Amma Yesuus Islaamni ni jaalata jettamoo ni jibba jette ergamma waan kana dhageesse? Ani akka isinirraa dhageetti hin jaalannaa attasi. Akka ormi jedhutti immoo Yesuusin hin jaalatan hin jaalannoo beektaa? Amma fakkeenyaaf Yesuus kun ergamaa Rabbiiti, ergamaa Waaqayyoo tokkichaati yoonin jedhe aniin kun niin tolchee moo niin balleesse? Dhugaan dubbadhe moo sobaan dubbadhe? Dhugaa dubbattani. Galatoomi. Aniin kun Yesuus kun dubbiin Yesuus silaahuu Yesuusin sobu jennee walii galle miti? Yesuus wangeela Yohaanis boqonnaa 8:40 irratti ani namaa je nama dhugaa Rabbiirraa dhagahee isin nama gartee namatti himuu je. Ani dhugicha isaa Waaqayyoorraa dhagahe isinitti himeera. Ani isin immoo ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu Abrahaam waan kanaan hojjennee je. Ani namaa ifin jeemi. Akka Simooniin dogongore macaafarraa hin dubbisu jira beeke. Waanuma Yesuus dubbateen dubbadhe. Macaafa maalii keessa jira?
Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akkas jedhe. Beeku garuun dubbisnee jecha. Okay, mee amma laalluu mee waliin laaluullee hin dandeenya yoo barbaadde siifillee baasuu hin danda'a. Okay. Yaa Dineyaas as baasiif mee xiqsiisan inaaf dararame yoo sitti mijjate. Aye, kan baasaaf kamin baasaaf ustaz. John 8:14. Okay. I will. Sure. Thank you. Gospel of John, Yeah. chapter 8, verse 40. Okay. Okay. Dhiifamaa nu obsigaa ayyuu hunnoo laal fide. Mee ayyaan tolu. Dhageessinitti miira isin garuu ani nama namni akkas ajjeesu barbaadu. Namni akkasin ajjeesu barbaaddoodha miti iddoo sanatti. Lakke yaadoo koo. Ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhagahe isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhee miti. Okay. Eeyyeen. Ana nama ofiin jedhe moo ana Waaqa ofiin jedhe? Namaadhe. Okay. Dubbiin Yesuus ani nama ofiin jedhe tuni sirriidha moo dogongora? Sirriidha. Anillee sirriidha jeetiin amana. Tanaafuu Iyesuus Kiristoos dubbii tana sirrii dubbate Iyesuus nama jeetiin amana. Ati yoo Iyesuus nama jettee ni amantaa? Maaliif waanuma inni dubbate? Dubbiin Iyesuus dubbate hunduu sirriidha erga jennee waan inni dubbate sirriidha jennee itti amanuudha qabna. Ana nama hoggaa ifiin jee sirriidha dubbate moo dogongora wanni suni? Sirriidha. Kanaafuu Iyesuus nama moo namaa mire? Akka macaafa kanaatitti sagalee Akka Waaqayyoo macaafni jedhetti akka sagalee Waaqayyoo jettetti nama moo namaami? Ayyaantuu teenya hundaafuu waan kana itti yaadi tole. Okay, rakkoon qabu. Eebbifame. Garuu ani immoo sumaafin jedhe ati obboleettii tiyya. Hamaa keetillee barbaadu ati feetullee qoosatti jiraadhu feetullee na dhaggeeffadhu yoo na dhaggeeffachuu dhabaattees ani dilasii miti rakkoo miti ani immoo kan inni jedhu yoo qalbiin na dhaggeeffachaa turtee migaa? Waan kana itti yaadi haadhoo koo. Ayyee galatoomaa. Thank you. Sinirraa hubadheera waan ta'eef galatoomaa. Warri koomentiin taane barreessaa jirtan immoo araara isaa isiniif haa deebisuun isiniin jedha malee maal hin jedhaa miti garuu. Maamiti isaa. Galatoomaas. Fooloo na godhi. Fooloo siif deebisaa. Sheerii sirratti godhaa maybe hoggaa seennellee dhuftee dhaggeeffattaa waan gaafii sitti ta'ellee gaafachuu dandeessa. Inshallah. Okay, rakkoon qabu ishii Yoo si mufachiifnee jiraanne garuu dhiifama nu godhi please. Laa yaa maal jechuudha? Yoo jechuun haasaa keessatti jecha keessa yoo si xuunnee nutti mufattee dhiifama sin jechumaaf. Lakki dhugaa isinitti hin qabamne. Isinin jaaladha isinin kabaja hunda keessan iyyuu galatooma. Eebbifame haadha koo eebbifame. Ayyee. Fooloo si godhe anaa si godhe na deebisi tole yoo sitti tole. Okay, rakkoon qabu. Ayyee thank you. Waan gaafattu yoo qabaattes gaafadhu. Anoon qabu. Ayyee. Ayyee galatooma.
Asirrallee teessee barachuu hin dandeesse ofeete. Ammas okay. Amma isin rimee rimeen yappe haa ta'u adaboon deetti haa taatu dulli dannabaa ta'u ameen maqaa dhiiga. Wanti minaamineeshiniitiin daraartuu tanas olleenne rimee amma gaasuutuma mee daraartuu nama ishaa'ii rafeetu amma gastii ergate moo lubbuun numa jirti silaa daraartuu namni yaaminsa dila kanan dhaga'ee yoo abbaa manaatu qabaate osuma isiin raftu abbaa manaa jalaa shorreessantee milishaan uleen feeddee jala deebistee biraa deemte haala kanaan miyyoo gurra lamaan qabattee illee ittiin ijjitu jechuudha. Rabbi si araaramu abbaa manaa suma biratti ruuhii keessaa baasan silaa mala. Mee mana biraa laallanaga. Mee kiristiyaanii hotta walbaa ergaddaa. Kiristaanni qalbii keessaa qabu, kabajaa qabu, barumsaa beekumsa qabu, nama wajjin haasa'uu danda'u yoo jiraattan hotta. Mees dubbaddaa. Hai. Dhaggeeffannaa ustaaz. Eenyu hulaa banuu ture daraartuu tana? Booti dhiira moo dhala fila? Maali qubiin 7,000? Jalataa fila. Milishaa king. Hallelujah. طيب ما كريستياني أستاذ دينياس أستاذ دينياس هلا لا إله إلا الله أستاذ ما أفتادني عنقان قياتك إسين هند أفيري أسمورات هنيتنا إسين فيديه لال خربيس إسينتك عليه هيقابو خربيي إسينك عليه foon shiillattanii waaddattanii foon kana nyaattanii foon guutuu nama guutuu foon guutuu taatan takkatti nafnafama. Eebbifama. Taate akkuma dhufneetti amma inshaallah. Iznillaahi. Garuu isin arguu hin danda'amu moo gaafsan ustaaz? Ustaaz Mahammad Ustaaz Abbaa Caalitu as dhufee na barbaadee na arkuu dadhabee qoteekam. Maali akkas taanaan hin dhufnu ani hin dhufu abbaan fedhe dhufuu danda'a. Guyyaa naa mijaawee dhufta akka sa isin bar nageenya magaalaa gurguddoo jirta malee aduma warra baadiyyaa kanaatu irra qaanuuna beekaa bar. Anaa isinirra warra magaalaati osumaan baadiyyaa jiru. Hai. Baadiyyaa maal jirtu isin amaara gandatti naqxanii manchaan akaa feetu bira dhaabattanii. Akkasi inshaallah ay gaafasu akka nu jalaan dhokanne ani isinitti mul'adhu akka nuun hin jenne malee. Wallahi qoflaan garaana dhukkubste. Lakki ani ni mul'adha. Ani amma hubar numa mul'adha. Viidiyoo as baha. Al tokko as ba'ume. Wallahi baha. Lakki achuma nadii simeenaa sinjee. Okay, gurra qabadhaa viidiyoodhaan as banaa harkaan kaa. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar jedhamu geessan. Gurra qabadhaa viidiyoo as baa khalaas. Viidiyoon as baa gurra qabadhaa. Hayyee baha horreettan shan barreessaa. Ustaaz Abdii shan. Warri nan jaalanne hundi bahi viidiyoo as bahi naan jaa warri nan jaalanne hundi. Shan. Allah. Allahu akbar. Amdi nam takka argame shan ishee. Namni hundi erge kun omti nafne. Haa qubeedhaan barreesse hunda jira kam wanta dhiisee lakkoofsa dhiisee qubee shan jee.
yaa rabbi. Shan. Ani ija tokkoon qabadhaa. Hin qabatin. Shan barreesseera. Mee barreessaa bulaa ilaa hanga subii. Next day tana nama kana qofaatu abbaa ta'e hin beeku nama kana qofaan nafa dhala. No hin beeyin jaan. Next day qofaan nafa. Baga wala garree ijoo isaa. Qooyaa dugda keessaa suma dubbiste. Lucky next day to no je ani suman arge na masani arge I don't know Nooti jijjiiree uummanni kun shanirra. ummanni ne awo manni kun nafadhanii bar awo rabbi isinaa fadhu isi das isinaa godhu isin hundaa'u Maashaallah. yaa isin amma takkaan na nagarree diiniyaas na nagarree ati fuula kiyya Nagarre. dhugaamoo Nagarre. baay'ee wantaan siyas baasa khalaas footoo mattaawaqaa takkaan qabaasiif Eebalee maali mattaawaqaan baasiin asumaasee baasinutti. hai edaatis harkuu feeteeti yaa filaa bara kana sin seene Makasaati. Nan du'eem. Rakkina uumaatii mi'a dhoko ani abbaa keetii abshir. Nama guddaa wayi. Jaarsumaarrii tokkoon as bee jaanii shabaaba fafakkeessani. Jaarsumaarrii firraa nagayaan jee qofa'u tokko.